Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan bakka guyyaa kabajamaaf jaalatamaa kanaan geessan jechaa namoonni baay'een keessanii maaliif dhaabdanii yuutuubii hojjechuu maaliif dhaabdannaan jechaa jirtu dhugaa dubbachuu fi sammuu kana wanta ajaa'ibaa yookaan immoo wanta das nama jedhu wanta gammachuu irra turre innis maalidha yoo jedhu cidha barsiisaa keenya barsiisaa Xilaawun irra turre jechuudha. Kanaaf sammuna kana yuutuubicha hin dalagne kanaaf irra turre jechuudha. Obboleewwan keenya warroonni akkas nuun jechaa turtan cidhichis baay'ee bareeda ture dhugaa dubbachuu fi baay'uma tokko kan nama saabu yookaan immoo baay'ee das nama jedha ture dhugaa dubbachuuf jechuudha. Baay'ee das nama jedha ture. Maaliif jennaan anoo miizee guyyaa jalqabaaf guyyaatti ta'edha. Miizee jechuun yookaan immoo minjee jedhama natti fakkaata. Na guyyaa jalqabaatiif kan itti ta'edha. Na waa'een jechi koo gara mana amantaatiin gati ta'ee fi akkasumara baay'ee kabbaadii ture jechuudha dhugaa dubbachuu fi guyyaa jalqabaa akkasumara nutti hin ulfaanne guyyaa wanta hunda arguun bareeda baay'ee tokko nama gammachiisa. Kurmaanni jiraachuus baay'ee nama gammachiisa jechuumaa fi na dhugaa dubbachuuf cidhichi baay'ee bareeda ture. Waaqayyoof galanni haa ta'u kan kana nu raawwate kan kana nu ga'e Waaqayyoof galanni haa ta'u Waaqayyoof galanni haa ta'u jedhaati hordoftoota keenya warroonni jirtan nu barreessaa dhugaa baay'een gammade jechuudha. Maaliif jennaan kana arguun waa tokko maatii waan Waaqayyoo guyyaa jalqabaati gati ta'ee fi baay'ee namatti tola ture dhugaa dubbachuu fi guyyaa jalqabaa manni amantaa Shawaabaa Anaadaa magaalaa Bishooftuu mana amantaa Katedraala Qulqulluu Rufaayittidha jechuudha kan taasifame galgala irra kaasee jechuudha viidiyoo tokkoon isaa sin agarsiisa maatii waan Waaqayyoo hundumti keessan iyyuu nu hordofaa egaa asirratti kan laaltanii asirratti kan laaltanii obboleewwan keenya guyyaa sana jechuudha halkan deemne jechuudha halkan ganama barraaqan kaanitti deemne halkan sa'aatii 8 taakkulitti manaaf kaane sa'aatii 10tti jechuudha kan mana amantaa qulqulluu Rufaayiliin geenye haala kanaan ajjabaa turre jechuudha haala ammaa ilaalaa jirtan kanaan jechuudha guyyaa jalqaba jechuudha gara mana amantaa seenuuf yookaan immoo gaa'ela raawwachuuf guyyaa jalqaba qalabatii hidhachuuf mana amantaa gonfoo qulqullinaa kaawwachuuf guyyaa jalqaba kan itti seenne haala kanaan ture haala kanaan meedaa wadhaame das nama jedhamu ilaala. Akkasumas immoo kanarraan kanaansee haala kanaan ajjaaboon nu baay'eedha jechuudha baay'eedha miizoliin shamarran 12 jechuudha isaaniin nama 14 ta'anii akkasumas immoo ajjaaboonni garaagaraas jiru baay'eedha jechuudha baay'inni haala saniin erga taasisneen boodatti immoo gara mana qulqullummaa yookaan gara mana amantaa seenne jechuudha mana amantaattis immoo baay'ee sagantaa bareedatu ture dhugaa dubbachuu fi haala kanaan mushurroonni lamaan yookaan immoo misirroonni lamaan haala kanaan kabajamanii teessoo bootaa argatanii akkasumas immoo seera yookaan immoo gaa'ela taasifatanii jechuudha. Gaa'ela taasifatanii mee viidiyoo kana ilaalamu. Egaa viidiyoo kana irrattis jechuudha akkuma argaa jirtanidha. Akkuma argaa jirtanidha. Baay'ee namatti tola ture dhugaa dubbachuuf baay'ee.
baay'ee namatti tola ture. Na sana boodas immoo erga kana sagantaan gonfoo qulqullinaa kaawwachuu akkasumas immoo qalabatti hidhachuu erga xumurameen boodatti gara madarakii yookaan immoo fuuldura mana amantaatti sagantaawwan babbareedatu ture. Sagantaawwan babbareedaa dabarsinee isaan boodas immoo mana amantumaa keessatti gad dabarree karaa addaraashaatti yookaan dajji salaamiitti seennee achittis qophii garaagaraa gaggeessinee turre. Achirraan boodatti immoo gara mana warra ishee dhaqne jechuudha. Fageenya qaba. Warri ishee baay'ee fageenya qaba. Na achis dhaqnee turre. Baay'ee tokko nama das nama jedha jechuudha dhugaa dubbachuuf guyyaa sana. Haaluma saniin oofalle guyyaa lammaffaa yookaan immoo guyyaa deebii jedhamu guyyaa sanadha jechuudha xiqqoo baay'ee kan ulfaate. Achirrattis hoolaa qabannee deemnee haala kanaan kinu achirratti argamne hoolota sana wanneenne jechuun koo hin beektan jedhanii ani xiqqoo kuman kan ta'in siin beeksisaa jira malee baay'eedha jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee das nama kan jedhudha baay'ee kan nama gammachiisu ture. Haala kanaan haala bareedaadhaan ture. Ergasiin boodatti immoo baay'ee nu tursiisan achitti maaliif hoolanchi yookaan immoo foon guyyaa sana ganaa kuchiin hojjetame akkasuma lafeen hojjetame ishuuti sa'aatii ishute yaan sa'aatii torba namnatti mana geenye jechuudha. Mana geenye erga mana geenyeen boodatti immoo haala kanaan abboonni keenya nu eebbisanii turanii haala kanaan eebba nu taasisanii. Sana booda immoo ilaalame. Sana booda immoo egaa kana goone boodatti immoo guyyaa sana jechuudha guyyaa deebii ni xumurre jechuudha. Garuu zargichi baay'ee tokko anoo miizee waan ta'eef kaameraan qabanne yookaan immoo isiniif kan waraabne kanaafidha. Namatti mijatuma miizee ta'uun immoo beektanii kakkaachuu jira waa baay'eetu jira jechuudha. Kanayyuu yeroo nuti mijate sanan qarrasi na baay'ee bareeda ture sababii kanaaf hambari jechuumaa fi obboleewwan keenya hundumti keessan garuu amma kanaan boodatti wanta haaraa akkasumas immoo wanta isin irraa barachuu qabdan wanta waliin irraa barannu akkasumas wantoota gaggaarii qabanni dhiyaachuuf qophaa'aa jirra maatiiwwan waaqayyoo. Kanaaf hundumti keessaniyyuu warroonni mana kana subscribe godhaa subscribe godhaa warri mana kana immoo subscribe gootan share akkasumas like godhaati copy linkii YouTube irratti copy linkii session nuuf godhaa isin jenna obboleewwan keenya eebbifamaa waaqayyo gooftaan isin eebbisu waswaata ለእግዚአብሔር ወለደት ድንግል ለምስክር ክብር ይቆያል። አሜን።